Sisa. Rakkoon hin jiru. Yaannetti laannaa. Hiikkachuu ka beeknu diina irraati malee ofii hiikkannee lafa kaa'uun beeknu aadaa waraana bilisummaa Oromooti. Amma qabsoo fincila harka duwwaa fi qabsoo qawwee walitti hiineetu adeema. Mootummaa waliin marii araaraatti jiraachuu ABO'n ibsa baaseen mirkaneesseera. Mootummaa waliin marii araaraa taasisaa jiraachuu ABO'n ifoomse. Mariin kun humna horachuun hangam akka barbaachisu nama barsiisa. Dhimmicha ilaalchisuun ABO'n ibsa jalqabaa har'a baaseen marii nagaa sadarkaa olaanaa Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa jiru mirkaneessee jira. Torbee darbee oduun marii nagaa marsaa lammataa mootummaa Itoophiyaa fi hooggansa waraana bilisummaa Oromoo ABO gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu himamee booda ibsa jalqabaa ABO'n har'a baaseen mariin kun gaggeeffamaa jiraachuu isaa hubachiisee akkasumas jilli ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa fi itti aanaa isaa Jaal Gammachuu Abbooyyeetiin durfamu mariif Taanzaaniyaa jiraachuu eereera. Ibsi kun hooggansi ABO Oromiyaa irraa gara bakka walga'ii kanaa Taanzaaniyaatti haala nageenya qabuun akka dabarfamuu danda'uuf marii sadarkaa olaanaa uummata keenyaaf beeksisuun maluu fi yeroo qabeessa ta'e uummata keenya irraa dhokfamee ture jedheera. Furmaata siyaasaa karaa nagaa hawwii uummata keenyaa dhugoomsuu fi wareegama qabsaa'ota keenyaa kabaju milkeessuuf kutannoon keenya itti fufna ABO'n akkuma marii nagaa xumurutti odeeffannoo dabalataanii ibsaa jechuun caqase. Waggaa dheeraaf gaaffii Oromoo jalaa callisuun uummati Oromoo jedhamu akka waan jiruutti osoo hin ilaaliin gurra cufachaa turuu addunyaa ifaadha. Hiriirri waggoota dheeraaf hawaasa Oromoo biyya keessaaf alaan bahamaa tureef deebii kennuun hafee gurra kennee kan dhaggeeffate muraasa ture. Amma erga qabsichi humna guddaa ijaarrachuun sodaa impaayera Itoophiyaa ta'een booda garuu biyya keessaaf alaa hoogganni qabsichaa akka barbaadamu ta'e. Kun jaarraa irraa hangam humna qabaachuun akka danda'amu nama hubachiisa. Fuulduraafis humna ofii jabeeffachuun barbaachisaa ta'uu isaa akeeka. Wayitaa hawaasni Oromoo xinnaa guddaan beekaa wallaalaan bara 2018 keessa ODP farka rukutaa ture keessatti adeemsa sochii karaa qawwee goolabame jedhamee wayita lallabamaa ture haasaan ajajaa olaanaa ABO yeroos taasise sochii ammaaf bu'uura olaanaa ture. Waggaa 5 dura ture hawaasa bal'aa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo walitti qabuun fedhii hawaasaa kan gaafate miirri hawaasaa Oromoo yeroos ABO'f qabu maal akka fakkaatus diinaaf firatti agarsiisuu danda'e. Loluu barbaaddaa gaaffii jedhu waltajjii irraa kan dhiyeesse Jaalmarroo ture. Haasaa taasisuu isaan dura akkuma waltajjiitti sagalee guddiftuu qabatee baheen qawwee lafa kaa'ee haasaa taasisuu hin qabne dirqaa ture uummanni bal'aan. Qawwee lafaa kaasii kan jedhu sagalee baay'oolii Oromoo biraa dhaga'amu ture. Qawwee isaa qabatee ture gaaffii kan gaafate Jaalmarroon eeyyee kan jedhu sagalee namoota danuu ture. Yoos sillolchiisaa kan jedhu deebii Jaalmarroo. Dubbiin kun qabsoo bilisummaa Oromoo itichuu keessatti gahee olaanaa taphateera. Adeemsa OPDO'n tooftaa fayyadamuun maqaa gara ODP'tti jijjiirratanii ABO dhabamsiisuuf yaadan san faallessuudhaan yaadni nagaa fakkaatu biyyattii keessaa dhibuu isaaf ragaalee qabatamaa yeroos mul'ataa turan. ABO mooraa Eertiraa irraa nagaan biyyatti deebi'an summii nyaachisuu dabalatee ajjeechaan guutummaa Oromiyaa keessatti hammaachuun hadheeffatee akka hidhatu dargaggeessa Oromoo kakaaseera. Sa'aatii hudhamee jirutti roorroon mootummaa Itoophiyaan isarra ga'u akkaan obsaa isa dhorkatetti gootaawwan akka Jaalmarroo Jaalsanyii fi Gammachuu Abbooyyee of kaan argachuun dargaggeessi Oromoof akka waan ifni guddaan baheetti fudhatame. Adeemsi ABO'n ittiin araara Eertiraatti taasifameen deebii akka laamsha'uuf mootummaan dalagame dargaggoota aarsaa dhiigaaf lafeen qabsicha utubaa turanitti xiiqee horuun oolle. Kanaafis hidhachuun murteessaa ta'uu irratti walii galame. Dargaggeessi Oromoo kuma dhibbootaan lakkaa'amus qe'ee keessatti adamsamee ajjeefamuu irra lolee ajjeesaa du'uun murtii sirrii ta'uu amanuun qabsichatti seene. Qabsoon hidhannoo Oromoo gaggeeffamu wantoota hedduudhaan jijjiirama miidhagaa agarsiisuu danda'e. Tokkoffaa biyya ollaatti osoo hin taane biyyuma ofii bosona Oromiyaa mandheeffachuu, dabalataan guutummaa Oromiyaa dhuunfatee sochii taasisuun kallattii waraanaan injifatamuu akka hin dandeenyetti deebi'ee muuxachuu dhalatuu ture. Qabsoo bifa addaan dhalate kana keessatti gameeyyiiwwan ABO ajajoota har'aaf akkasuma kanneen aarsaa lubbuu kaffalan gumaacha addaa taasisaniiru. Hoogganni waraanaas halaala taa'uu osoo hin taane waraanicha keessa jiraatee of utubaa warraaquun daranuu qabsichatti ija hore. Hanguma Oromoo haleeluu yaalu dachaan haleelamuun mootummaatti dhiibbaa humnaa olii ta'aa dhufee gara jabummaa adda addaa fudhachuun mootummaas daranuu qabsichaaf utubaa ta'eera.
haadhaaf abbaa miseensota waboo dabalatee firaaf ollaa walitti qabanii dararuu dabalatee miidhaaf dararaan kamuu sochii dargaggoonni Oromoo miseensonni waboo hidhannoon diina isaanii jala dhaabbatan duubatti akka hin deebine gargaare. Haala kanatu akka qabsichi ija addunyaan hordofamuuf ulaa saaqe. Qabsoo karaa nagaa Oromoonni kumaataan lakkaa'aman waggoota dheeraaf taasisaa turan sirna argansuu mootummaa Itoophiyaa kutuu danda'us ija addunyaa qaqqabuuf harkifataa ture. Kunis addunyaan hangam humnatti akka amantu kallattii agarsiiseera. Mootoleen addunyaa gaaffii karaa nagaa Oromoon daandiirra bulaa gaafataa ture. Imbaasileen biyyoota alaa waraqaa hawaasa Oromoo dubbisanii hiikatti laachuun hafee harkaa fuudhanii dubbisuufuu fedhii agarsiisuu didaa turan gaafa qawween Oromoo hudhee qabu ofiifuu waywaachuun dhufe. Sochiin afaan qawween taasifame kanaanis kadhachuun hafee kadhatamanii marii nagaaf taa'uun argamuu isaa miidiyaa hawaasaan qoodamaa jira. Adeemsa marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti adeemaa jiru kun tola akka hin dhufne barruu kanaan hubachuun ni danda'ama. Bu'aan irraa wareegamtoota kaleessaa ta'uu yaadachuun barbaachisaadha. Rakkoof gidiraa hawaasni Oromoo waggoota 5 as keessummeessaa jiru dararaaf roorroon saalfachiisaan irra haa ga'ullee malee firii gaarii argachuu isaa nama hubachiisa. Ammas taanaan marii miilanaa kanaan furmaati wayabaa ni argama jennee amanna. Ajajoonniif miseensonni waboo kaleessa yeroo hayyuuf gootii hedduun gowwoomfametti lakki jedhanii didan har'a haala salphaan waan Oromoof bu'aa hin buufne ni fudhatu jedhamee eegamu. Bu'aan marii araaraa ammas kan hawaasa keenya Oromoo boqochiisu akka ta'u hawwiif abdii qabnu asumaan dhaammanna. Dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa qophii kana kan isinii qopheesseef kan isinii qindeesse Anaa Gaajimaan ture. Qophiilee wal fakkaatuun hanga wal agarrutti nagaan nuuf turaa jechaa Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan affeerraa keenya.